Bagageessan ayyaana waggaa ayyaantu targaa baga ayyaana waggaa bara 2017 nagaan geessan bulchiinsa kutaa magaalaa Luugoo. Aanaa Barreechaa, aanaa Migiraa fi aanaa Dirree Nagaa of jalatti hammattee hangaatuu sulula Qiinxamaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa keessatti kan argamtu. Bulchiinsi kutaa magaalaa Luugoo baga bara haaraa 2017 nagaan geessan jetti. Maqaan koo Khadijaa Jamaalin jedhama. Hojii raawwachiistuu olaantuu kutaa magaalaa Luugooti. Baga bara 2017 bara haaraadhaan jiraattota kutaa magaalaa keenya hundaan itti isin gahee nu gaheechuun barbaada. Haala teessuma lafaa mijataa fi carraawwan investimentii bal'aa qabaachuu isiniif ibsitu gammachuu guddatu itti dhaga'ama. Milkaa'innoota bara 2016 argame tumsi jiraattota olaanaa waan ta'eef galatoomaa jechaa bara haaraattis nu faana dhaabbadhaa jetti. Kutaa magaalaa Luugoodha. Hojii babal'ina daandiiwwan bal'isuudhaan tajaajilaafis si'ataa hawwataa akka ta'u gochuu irratti jireenyaafis mijatuu akka ta'u gochuu irratti hojjechaa jirra waan ta'eef jiraattonni kutaa magaalaa keenyaas dhalattoonni bulchiinsa magaalaa Adaamaa kan ta'an keessattuu dhalattoota naannoo aanaa Dirree Nagaa, Barreechaa fi Migiraa kan ta'an abbootiin qabeenyaa biyya keessaa fi biyya alaa jiran seentarii investimentii fi koomershaalitii waan ta'eef kottaa kutaa magaalaa Luugoo waliin haa misoomsinu. Kottaa tokko taanee kutaa magaalaa Luugoo haa misoomsinu. Ayyaana gaarii bulchiinsa kutaa magaalaa Luugoo.